bara kana qabxii olaanaan hagamii barataa parsentii meeqatu darbee mana barumsaa eessarraa qabxiin olaanaan galmaa'ee kan የዘንድሮ ውጤት አምና ከነበረው አይ ቲንክ ጥሩ በሚባል ሌቭል ተሻሽሏል። akkam jirtu ani Moosisaan jedhama arras kunoo viidiyoo biraatiin walitti deebinee jirra akkuma beekamu egaa kaleessa ministeerri barnootaa waa'ee intiraansii irratti ibsa baasee ture ibsichi maalidha waa'ee maaliitiin bara kana qabxii olaanaan hagamii barataa parsentii meeqatu darbee mana barumsaa eessarraa qabxiin olaanaan galmaa'e kan jedhu bal'inaan wajjiniin ilaallaa akkasumas immoo bara kana remeediyaaliin ni jira moo hin jiru yoo jiraate immoo parsentii hagamii oliin remeediyaalii fudhata kan jedhu bal'inaan waliin ilaallaa. isinis akkuma kana dura chaanaalii keenya sabskiraayib gochuu viidiyoo keenya laayik sheer gochuu akka hin daganneen isiniin jedha. አምና ትዝ ይላችሁ እንደሆነ ስናወራ ትልቁ አቺቭ ማድረግ የምንፈልገው 5 እስከ 20% ሬንጅ ውስጥ ከገባን then really ultimately በአካዳሚክ ደረጃ እንትን የሚለው ከሃይ ስኩል ጨርሶ ወደዛ የሚሄደው ከዛ አልፎም ሆነ አቨሬጅ የትማገር ቢታይ ከ23% በጣም ትልቅ የሚባሉት እንኳን ወደ 23% አካባቢ egaa biiroon barnoota kaleessa ibsa isaa keessatti akka ibsetti bara kana kan bara darbeetiin wal bira qabamee yoo ilaalamu jijjiirama guddaan akka jiru ibsa isaa keessatti kaasee jira. Parsentiin barataa darbee parsentii olaanaadhaan kan fooyya'e yoo ta'u akkasumas immoo manni barumsaa barataa homaa hin dabarsinellee parsentii hedduudhaan gadi hir'atee fi manneen barumsaa parsentii 100 barataa isaanii dabarsan irrattillee jijjiiramni guddaan akka jiru ministeerri barnoota ibsa isaa kaleessaa keessatti kaasee jira. ባለፈው ዓመት ያለፈው ተማሪ ጠቅላላ ያለፈው ተማሪ ቁጥር ወደ 52000 ተማሪ አካባቢ ነው። ዘንድሮ ያሳለፍነው 70544 ተማሪ በ20000 በላይ ተማሪ ያለፈው ተማሪ ጨምሯል። akka ministeerri barnootaa jedhetti bara kana naachuraal saayinsiidhaan barataa parsentiin 16 qabxii 58 kan darbe yoo ta'u sooshaal saayinsiidhaan immoo parsentiin 8 qabxii 3tu darbe jechuudha. Walumaa galatti bara kana barataa 70,544 kan darbe yoo ta'u parsentii waliigalaa keessa immoo naannoon Oromiyaa parsentii 10 qabxii 3 kan dabarse jechuudha. Kan bara darbeetiin wal bira qabamee yoo ilaalamu akkuma beekamu egaa bara darbee parsentii 8 qofti kan darbe yoo ta'u bara kana dachaadhaa olitti fooyya'uudhaan bara parsentii 16 qabxii 8ቲቱ darbe jechuudha. ግን ሁሉም ክልሎች ወሰነ ደረጃ ሲግኒፊካንትሊ ባለፈው ዓመት ከነበረው የበለጠ አሳልፈዋል። አዲስ አበባ 32.3 አፋር 15.6 አማራ 15.56 ቤኒሻንጉል ጉሙዝ 6.12% ሴንትራል ኢትዮጵያ ማዕከላዊ ኢትዮጵያ 9.23% ድሬዳዋ 11.29% ጋምቤላ 3.74% ሐራሪ 22.67% ኦሮሚያ 10.53% bara kana qabxii galmaa'ee yoo ilaallu immoo bara akkuma beekamu bara darbee naachuraal saayinsiidhaan qabxii 592 barataa kaalidiin mana barumsaa Dodolaa Ifa Boruu irraa kan galmaa'e yoo ta'u bara kana ammoo naachuraal saayinsiidhaan qabxii 591 qabxii 6 mana barumsaa Bultii Addaa Adaamaa irraa qabxii 591 qabxii 6 kan galmaa'edha. Ittaanuudhaan immoo bara kana egaa 583 kan galmeessite barattuu dubartii yoo taatu innis immoo naannoo Agawoo irraati.
Gara sooshaal saayinsiitti yoo deebinu immoo bara kana egaa qabxiin 576 qabxii 25 kan galmaa'e yoo ta'u, innis naannoo Oromiyaa mana barumsaa Dodolaa Ifa Boruuti irraati jechuudha. Sooshaal saayinsiidhaan immoo dubaraan 569 qabxii tokko kan galmaa'e yoo ta'u, innis magaalaa Finfinnee mana barumsaa Boolee Suupper Walisee jedhamu irraati jechuudha. Gara manneen barnootaatti yoo deebinu immoo bara kana manni barnootaa guutumaan guututti barataa homaayyuu hin dabarsine bara darbe 1232 yoo kan ture yoo ta'u, bara kana immoo gara mana barumsaa 565tti gadi bu'ee jira jechuudha. Ministeerri barnoota egaa ibsasaa kaleessaa keessatti kuni jijjiirama guddaa akka ta'e ibsee jira jechuudha. Bara kanas manni barumsaa barataa homaayyuu hin dabarsine naannoo Oromiyaa keessaa mana barumsaa 156 jechuudha. Manneen barumsaa parsantii 100 barataa isaanii guutummaan guututti dabarsan immoo bara darbe manneen barumsaa 62 qofa kan turan yoo ta'u, bara kana immoo gara manneen barumsaa 88tti ol guddateera jechuudha. Inni kunis egaa fooyya'insa guddaadha. Isaan kana keessa immoo manneen barumsaa barataa 100 yookiin parsantii 100 barataa isaanii dabarsan akka naannoo Oromiyaatti manneen barumsaa 37 jechuudha. Egaa kan biraa ministeerri barnootaa ibsasaa kaleessaa keessatti bara kanas remeediyaaliin akka jiruu fi garuu immoo parsantiin barataa remeediyaalii fudhatu baay'ee kan gadi bu'ee fi akkasumas immoo qabxiin dabriinsa remeediyaaliitiif barbaachisullee akka ol ka'e ibsasaa kaleessaa keessatti beeksisee jira. Kabiraa ammoo barataan kamiyyuu boru yookaan immoo wiixata irraa kaasee qabxii isaa guutummaan guututti laallachuu danda'a jedhee jira. Egaa odeeffannoon haaraan yoo jiraate ammas waa'ee yuunivarsiitii akkasumas immoo qabxii dabriinsaa remeediyaalii fi akkasumas yuunivarsiitota qorumsa seensaa qoran kanneen akka yuunivarsiitii Finfinnee, Adaamaa saayinsii inda teeknooloojii fi Addis Ababaa saayinsii inda teeknooloojiin akkuma beekamu egaa seensa yuunivarsiitii ni qoru jechuudha. Isa kana irrattis odeeffannoo akkuma arganneen yeroo gabaabaatti kan isin beeksisnu ta'a. Isinis ammoo akkuma kana dura YouTube chaanaalii keenya subscribe gochuu, viidiyoo keenya like gochuu akkasumas namoota birootiif share gochuu akka hin daganne isiniin jenna. Egaa ammas informationiin haaraan yoo jiraate yeroo yerootti kan isiniin biraan geenyu ta'a. Isinis ammas irra deebi'een isiniin jedha YouTube chaanaalii keenya subscribe gochuu, viidiyoo keenya like gochuu, viidiyoo keenya share gochuu akka hin daganneen isiniin jedha. Waan na waliin turtaniif galatooma isiniin jecha nagayaan tura.